Ajaiba qabdu barra guyyaa irraa immoo ajaiba addaa qabdan. Keessuma taa'u warra namatti dhiisu isin ulfaatee jira. Maa dubbii shiraati bar. Keessuma taa'u namatti dhiisu narraa jabaatee jira kuno. Irraa Oromoon isin dhaga'u isinis argu keessuma taa'u yeroo lammaffaan amma sadaffaan deebi'e. Walumaa galatti an ammallee irra deebi'e lakkoofsas maxxan akkasumatti deebi'e feetan ammallee koottaa baasa. Awwan jiru nime abbaa hilwaa itti bilbilaa jajjabeessaa sabrii imaana jedhaani isa amansiisuu danda'a yookaan inni ammoo keessaayyuu Oromoo biyya Jarmanitti akka manatti xinnoonni dhukkuba ciisaa jira yoo wayyaa'ee ka'ee booda ammoo hin dhufa inni kanan isiniin jechaa jiru naan alatti yoo ishee tana kan awwaaltan taate ani Rabbi birattan isin gaafadha jedhee ture ammallee akkas jedhee ciise. Otoo abbaan eeyyamsiisin otoo abbaadhaan walii galteen goone otoo abbaadhaan waliin galin awwaaluudhaaf guyyaa boruu qophiin xumurameera. Awwaallisi guyyaa boruu geggeeffama kana dubbachaa jirtan. Yaan an kanan isinitti himaa jiru kanan isinitti dubbataa jiru erga guyyaa boruudhaan wanni kun kan ta'amu taate Abbaa ishee sanarratti ammoo itti bilbiltanii wajjin dubbattanii waan ta'uu qabu wajjin godhuutu isin irra jiraataa jedhe. Eeyyee namoonni yaada kana dabarfachuu feetan dubbiin kun humna kooti oli. Akka Oromootti yaamicha isinii goone akka Oromootti isitti lallabne akka Oromootti isinitti dubbanne akka Oromootti isinitti iyyine akka Oromootti iyyate akka Oromootti dubbate akka Oromootti kennate akka Oromootti isinitti himne. Kun isinitti himuun isin macheessini isin aarsin namoonni waan kanaaf aartanis namoonni waan kanaan dallantanis yoo jiraate abbaan isii dhalche Isaa Adam Muhammad kana abbummaa isheetiin beekamtee abbummaa ishee sanaan awwaalamuu qabdi isiniin jedhe haqni abbaadhaa eegamuu qaba haqni abbaadhaa ifa ba'u abbaan ishee dhalche isa kanaadha. Kana achitti abbaan lubbuudhaan nama jiru kan biraan abbaadha jedhee waa tokko murteessee isiniif ajaja dabarsuu kennu waan danda'u natti hin fakkaatu akka aadaa Oromootillee akka amantii kamittillee utoo lubbuudhaan jiru yoo abbaan sun bakka buufate malee warri dhugaa diddan kan dhugaan isiniif galuu dide kan dhugaan isiniif darbuu dide kan dhugaan isiniif gadi liqinfamne abbaa utoo lubbuun jiru awwaaluun qabdan isiniin jedhan arralleen kana borulleen kana kanuman isinitti hima awwaalamtuu miti haqni abbaa kana beekame isheen tun awwaalamuu qabdi mana isheetti geggeeffamuu qabdi garuu ammoo abbaa kana jajjabeessuutu isin irra jiraata naman tuffatina baala irratti hin cabsina gad ukkaamsina waan biraatiif hin hamuummatina inanni xana yommuu ukkaamsuudhaaf deemtan kanaadha kan nama dinqisiisu kan nama ajaa'ibsiisu ilaalcha xiinxallummaa sammuu fageenyaa dadhabuu irraa rakkoolee jirtu mariidhaan furuu dadhabuun abbicha kana amansiisuu dadhabuun keessumaayyuu waadaan biyya Jarmanitti kenname Oromoota biyya Jarman keessa jiraattan seenaan ammoo isin gaafata calluma jettanii geggeessuuf kaatanii geggeessaa jirtan geggeessuufis jirtan utuu abbaa kana namansiisin utuu abbaa kana waa tokko irraa walii galtee tokkoon godhin agreementii abbaatiin alatti gochaa kana gochuuf jirtan ammoo yommuu gootan Oromoota hedduu fuulduratti seenaa gurraacha kan isinitti ta'e galmaa'ee mul'atu eenyullee nama arsiisuu hin danda'u. Ani kanan gaafataa jiru kanan isinitti himaa jiru kanan isinitti dubbataa jiru eenyummaa abbaadhaa hin awwaalina abbaan ishii dhalche Isaa Adam Muhammad isiniin jedhe arrallee kanan sitti hima borullee kanan sitti hima guyyaa awwaalchisiitis kanuman sitti hima calluma jettee akkuma sammuu keetti yaadde yookaan gootu taate akkanuma kun hedduu namootaa yaada isaanii yeroo calanqisiisan karaa TikTokiitiin karaa YouTube'iitiin karaa fuul miidiyaalee adda addaatiin karaa akkuma itti toletti waan barbaadan dubbataa jiraniin akkasuma sana yoo ta'e abbaan nama dhalche garuu yoo lubbuudhaan jiraate ukkaanfamuun qabu yoo lubbuun isin jirre taate maqaan isaa sun ammoo gonkumaa qabuu hin danda'u.
abbaan nama dhalchi. Eenyullee ta'ee eenyumaanillee abbaa isa dhalchi kan wallaalu yoo jiraate eenyummaa isaa bakka irraa dhalate sana kanan beekne qofaadha. Ni geggeessitu guyyaa boruu ni xumurtu. Maal irratti xumurtan? Maal irratti geggeessitu? Akkamitti awwaaltu? Adaraa meesheer godhaatii walii qoodaa namoonni yaada kennachuu barbaadan koottaatii yaada keessan kennadhaa isiniif deebisa. Invaayitii ergadhaa namoonni waa'ee kana dubbachuu barbaadan. Argite rakkoo jaarsa kanaadhaa baay'isheedhaa haqa isaa kana abbummaan isii kun akka dagatamuu hin qabne akka dhokatuu hin qabne namoonni feetan murtee tokko abbaan akka waan hin qabneetti warri ilaalan waan jiruuf faallaa sanaa yoo jiraattan yaada keessan dhiyeeffadha. Abbaan nama dhalchi gonkumayyuu awwaalamuu hin qabu. Mee Ahmad Tahir Muhammad Salah sii deebiseen jira. Abbaan namaa yoomiyyuu kan awwaalamuu miti. Maal gochuun dandeenya? Maal gochuudha qabnaa? Akkam goonaa? Kan jedhu mariidha isinitti fide namoonni waan kana mari'achuu barbaadda yoo jiraattan, namoonni waan kana gochuudha feetan yoo jiraattan yaada qoodachuu dandeessan. Ani waanan godhuu dhabe dhugaa rabbi mee sheer godhaatii walii qooda. Waan godhuu dhabe waan godhuu wallaale nan dadhabe. Na iyyee Oromoo jedhe nattaaraadhaa miti. Ana nattaaraa miti. Waggaa 12 kanaaf deema erga fuula miidiyaa toora intarneetaa jedhamu kanaan ammoo fayyadamuun jalqabe akkuma namoota tokko ta'u. Garuu amma wanti kun nattaaraa miti. Oromootti lallabachuun nattaaraa miti. Nama waa itti galantu haaraadha malee Oromoodhaaf waa godhuun nama kamittuu haaraa miti. Isa kana gargar baasa beeka. Wal xinneessuuf fiigurra wal sirreessuuf haa ariifannu. Wal xinneessuuf fiigurra wal sirreessuuf haa ariifannu. Yemmuu kanan siin jedhu akka sii galuttan sitti himaa jira. Yemmuu kana sitti himu akka nagaan buuf sitti himaa jira. Yemmuu waan tokko godhi siin jedhu akka wantichi barbaadamu sun argamuuf rakkoon jidduu isaanii jiru akka furamuuf haqni abbaadhaa akka beekamuuf abbaan ishee dhalche akka ifoomuuf abbaan ishee dhalche akka hin irraanfatamneef abbaan ishee dhalche Isaa Adam Muhammad ta'ee beekame eeyyama abbaatiin biyya jaarmaan ta'ee akkuma duraan jedhe biyyatti naa galchi yaa Oromootii ana gargaari na cinaa dhaabbadhu siin jedhe isa sanas gootee fi gochuu dhabdeellee rabbii gaditti akka Oromoo tokkootti sitti kennate. Garuu ammoo awwaalli guyyaa boruu geggeeffama jedhu abbaan ammoo amma kannaan jedhe ani Oromottiin kenne biyyatti reefka ishii sana naa galchin jedhe reefchi ishii akka Oromiyaatti biyyuma barbaade Oromiyaa keessa kutaa barbaade itti naaf awwaalamu jedheeni kana achitti ammoo humaan dhageenyee jedhe an kana sitti hime waan abbaan dubbate sitti hime waan an maddisiise sitti hin fakkaatin filoosofii sitti hin fakkaatin. Ahmad Tahir Muhammad Salah sii deebiseen ture invaayitii kee yoo rakkoo konnekshinii koo ta'e hin beeku an yoo sii seenuu dide shabakarraa ta'uu danda'a. Kanaadha. Abbaan haqummaan isaa suni beekamuu qabaan jedheen ammallee abbaan ishee dhalche beekamee eeyyama abbaatiin geggeeffamuu qaba. Yoo baalatti murtee dhoksitee ukkaamsitee kan awwaaltu taate haqummaa abbaa sanaa kan ukkaamse isin ta'uudhaan baradha. Gaaf dura an intervii jalqabaa irraa intervii godheen ture. Maqaa isaanii, ganda isaanii, haadha manaa isaanii, ilmaan isii irraa qabu, biyya kamitti akka dhalatan, eessa akka jiraatan isiniif gaafadhee ture ragaadhaaf. Namni waan hin beekne lafaa ka'ee ilmootiyyan jedhu. Haadha ilwaa maqaa isii isiniif himee tureen. Eenyummaa isaatis isiniif ibse. Arrallee
gochaa kana guutuu keessatti Oromootti waadaa kennate, Oromoo irratti abdate, Oromoo irratti dhiise, Oromoon isaa immoo eeyyamsiisuu dadhabuun, Oromoon ammoo isa tuffii irratti bilbilanii amansiisuu dadhabuun, Oromoon ammoo yaada qooduu fi dhabuun, sabbarsiisuu dhabuun, sabrii jechuun diduun hanqina ummata keenyaati malee hanqina abbaatii miti. Abbaan waan danda'u godhee jira. Nutis akka Oromootti sagalee taaneerra eeyyamsiisuu yommuu dadhabdan, amansiisuu yommuu dadhabdan, sabbarsiisuu yommuu dadhabdan, sabri jechuun yeroon isin keessaa dhufuu didde maal gochuun danda'a? Maaliin godha? Maaliin godha? Asii achitti maaliin godhu? Namni bara kana cidhaa fi duutilleen kan dureessaa qofa. Maa ganda keessattuu akka wal beektaniin mana citaa keessa baadiyyoota tokko keessa deemtaniitu akka wal beektaniin jechuudha. Suur waraabdanii intarvii gootanii viidiyoo waraabdanii gama chaayinaalota keessaniitii fi fuul feesbuuk irrayyuu fiddanii yaa Oromoo haa gargaarru, haadha rakkattuu akkanaattu jira, haadha miskiina akkanaattu jira, maaltu jira jettaniitu iyyitanii isa sanayyuu itti hirmaannee yaada keessanuu wal jalaa fuunee qoonne waan dandeenyullee gumaachine namoota meeqa lakkaa'uu yoo dandeenya anamma namoota san lakkaa'uuf osoo hin taane waan akka Oromootti irra dhaabbannee namaaf goonee isinitti hime. Nama lubbuu namaa dhabee akka Oromootti isinittuu kennate ofillee isinitti kenne, du'aa isaa sanallee isinitti kenne, jiraa isaallee isinitti kenne, yoo jalaa waachuu diddan, yoo tuffattan, yoo namumattuu lakkaa'uu dhabdan akka Oromootti seenaa jalaan baatan keessattuu biyyi Jaarmaan. Jaarmaan haqa abbaa kanaa hin dhoksin. Oromoon Jaarmaan of dhaggeeffadhu. Of dhaggeeffadhu sirritti. Irran deebi'aara dubbii gadi. Sheekatu keessa jira, beekatu keessa jira, qeensitu keessa jira, qeerrotu keessa jira, qarretu keessa jira, manguddootu keessa jira, haadholiitu keessa jira, ga'eessota keessa jira, yaada dhabdootatu keessa jira, gantootatu keessa jira. Hunduma qabna. Biyya kanas kanuma, isin biraas kanuma. Waan gaarii gootaniirtu tanaan dura gootanii beektu. Ammallee nan gootan jedhee nabdadhee kana achitti illee godhuu dandeessan jedhee yaada. Garuu ammoo isa kana ani akka Oromootti abbaa kana akka nukkaanfamneen isiniin jedhee namoota mee shaalloo gadaa siif deebisee jira. Aadii yoo sii seeneef sii deebiseen jira. Nuti Oromoodhaa ni rakkanna, wal qabna, walumatti iyyina, wal arrabsina, wal tuffanna, wal xiqqeessina, akkasumatti iyyuu wal gargaarra. Gama boodaa kana ammoo namni firooma dhiisee, namni ganda dhiisee, namni kutaa dhiisee Oromoo qabate in xiqqaata. Xiqqoma saniyyuu ni xiqqeessu. Dhugaa Rabbii gandaaturra kabajaa qaba natti fakkaata ta'ee, gosaaturra kabajaa qaba natti fakkaata ta'ee, firoomaa fi naannoodhaan wal jala fiiguutu irra gatii qaba natti fakkaata ta'ee ani hin beeku. Namni akka Oromootti nama yaammate, namni akka Oromootti waadaa namaaf gale, amaanaa namatti kennate, ofillee namatti kenne, du'aa sanallee itti dhiise hin jiru. Lakkoofsi isaa xiqqaadha. Shaalloo gadaa siif deebisee hin jiraan. Rakkoo konnekshinii irraa ta'uu danda'a. Ammallee deebisee siif ergaa. Deebisee siif ergee hin jira. Namoonni biraattis yookaan isinii seenu taate annan yaala. Nama yaada akka qoodattaniin barbaada. An of kiyya duwwaas gubbaadhaa iyyuu barbaadeeti miti. Yookaan waan haa kaffalanii waa fudhadhee waan iyyaa jirullee akka isinitti fakkaanne mee walii qooda. Garuu ayyaanni kiyya akka rakkoon abbaa kun furamuuf abbaan ishee kana dhalche beekamee Isaa Adam Muhammad abbaa Kilwaan sabrii siyaa kennu jettaniini du'aayii godhi jettanii du'aayii gootanii fi yaadaan gargaartanii sabbarsiiftanii mucayyoo geggeessuu qabdan malee calluma jettanii ofiif murteessitanii ofiif murtanii yommuu awwaaltan seenaa gurraacha jala akkam baane Jaarmaan quba qabaadhu. Otoo waa abbaa kana isiniin eeyyamsiisin awwaaluuf jirra
awwaalaa jirra. Rabbiin sabrii fi maana siyaa kennu. Mucayyoo teetii du'aa godhi. Nutis du'aa godhaa jirra. Mucayyoon tun teenya waliin dhabne waliin awwaalanna waan godhuu qabnu waliin goona. Atis rabbi si ajajjabeessu jettanii kan hin geggeessine callumattanii ishee qofa yookaan awwaalaa jiraattan taate seenaa gurraacha jalaa hin baatu. Seenaa gurraacha jalaa hin baatu. An irran deebi'een isin ergu jira. Bara dabarte dubbannaa siif deebisee jirame yookaan siif seenu taate. Rakkoo shabakaa kiyyaa irraa beektuu dhiifama. Hammaan ittiin haasa'u kana malee waan isaan beeku deebisee nama wajjin akkan dubbadhu sin barbaadu natti fakkaata akka paartii amma biyya abaaramtuu biyya harkaa qabdu kanaati. Isaaf innis jibbiinsa walii qaban waan ta'eef nama wajjin rakkoo akkaan furu hin barbaaduun si'aawu shabakaan kun iyyuu. Kanaadha. An silaa isin kun hunditti hirmaattanii yaada keessan qooddanii yoo nan dogoggoraa ta'e na dhaabdanii yoo waan kana dhiisuu akka danda'u natti himtanii waan kana gootan irra gaariidha. Abbaa ishii kanatti bilbilaatii sabrii imaana jedha abbaa ishii kana jajjabeessaa eeyyamsiisaa waan kana raawwadhaa Oromoo. Du'aan kun mana isheetti galtee awwaalamuu qabdi. Abbaan ishii dhalche Isaa Adam Muhammad in awwaalinaa beekamuun ukkaamsinaa ol baasaa ifoomsaa. Maalirraa shakkitu waa hunda waan darbe akkatti biyyatti galche seenaa hedduu guyyaa kaleessaa kaasee isinitti hime. Arra kunoo sadarkaa biraa keessa seensistan raawwachuu deemtan guyyaa boru yoo hin goone jettan jaarmaan guyyaan kee boru ga'ee jira. Kan gootu taanaan eenyummaa yakkaa kan qoodatu, eenyummaa seenaa gurraachaa kan fudhatu, eenyummaa seenaa gurraachaa keessatti kan galmaa'e si ta'uu bareen jira jechuudhaan. Waan na gaabbisiisu miti wanni nama dubbadhu nan gaabbisiisu yoo akkaataa kanaan godhame. Abbaa kanarraa konfliktii godhaatii xumuraa eeyyamsiisaa inni waan biraa kan jedhu utoo naan alatti naa achitti yoo awwaalan jedhe kan na awwaalees isaanuma maqaa isaatiin awwaalamuu qabdi ayyee Oromoo maali badiin. Hilwaa Isaa Adam Muhammadiin awwaalamuu qabdi mucayyoon tuni. Yoo biyyatti illee deebisuu taate amaanaa sitti kennate biyyatti deebisiif yoo dandeesse waan dandeessu godhiif. Garuu ammoo waan inni si gaafataa jiru kana guutiif dhugaa isaadhaan alin in ukkaamsin. Boru ammoo mataa keessaniin mana keessanitti isinitti deebiti. Mataa keessaniin isinii dhufuuf teessi. Isin qunnamuu danda'a hojii Rabbiin beektan. Ani invaayitii isinumaaf deebisaa jira yaa obboleeyyan koo. Rakkoo konnekshinii kootiiti. Yoo rakkoo konnekshinii kiyyaa irraa taate immoo akkuma amma argaa jiru kunoo ni dida. Isinumaaf deebise kunoo ammallee sii deebisee jira shaalloo gadaa ta'e. Bara darbellee siif deebise. Abbaa seeneef immoo hin beeku. Yoo seene. Kanaaf sila namumti hundumti Oromoon amma tanaa miti. Oromoon hanga kanaa miti. Kanaa ol hedduudha. Baay'eedha. Isinitti lallabne, isinitti waamne, isinitti iyyine, isinitti himne. Abbaan ishii dhalche biyya Yaman jiraata Isaa Adam Muhammad jedhama. Lakkoofsi bilbila isaa kana itti bilbilaa, itti himaa, sabbarsiisaa, waa hundaa amansiisaa akka isheen geggeeffamtu godhaa raawwadha. Kana gochuu yommuu dadhabdan maa dhagaa gama koottiin darbina. Dhagaa gama koottiin darbina. Ani ruman deebi'ee ergaa jira. Natti toleetii miti handuwaa kiyya asirraa iyyuu beektu. Dandame sila namootuma hunda baadhee naqa ture dhugaa Rabbi. Nan dadhabee bar shabakaa kootirraayi. Kunoo ammallee irra deebi'ee ergeen jira. Waan ta'e hin beekamu. Ana kan yaadutti shabakaa dhadhaa yookaan ammoo moobaayila kiyyaatu dadhabaa ta'uu danda'a. Hin beekne. Kanaaf iyyuu ummanni Oromoo yaa sheeka Oromoo yaa beekaa Oromoo wanti kun naanna'ee darbee isinitti illee dhufuu danda'a. Warri har'a badiidhaaf godhaa jirtanillee, warri har'a gadiidhaaf godhaa jirtanillee, warri har'a gatiidhaaf godhaa jirtanillee akka keessatti of laaltaniin isinitti himaa jiran daawutii godhatanii. Inni badiidhaaf godhullee
inni gatiidhaaf godhulleen akka of laaltu guyyaa tokko ammoo gaafa carraan kun si qunnamuutu jira. Gaafa carraan kun ammooyyuu tarii niitii keetiin, tarii ilmaan keetiin, tarii ammoo ilmooteetiin waan sitti deebi'uu danda'u ta'uu danda'a. Hin beekamu. Dhagaatti murin, dhagaatti darbin, hin ukkaamsin, hin alin. Eenyummaa abbaadhaa hin dhoksin. Abbaa ishee dhalche isuma kanan sitti hime mallee irra deebi'eessumatti himaa jira. Isa Adam Muhammad nama jedhamu lakkoofsi bilbila isaadhaa kunoo maxxanee as gubbaa jira. Sheer godhi waliin gahi. Abbaa guyyaa irraa takka eeyyamsiisanii xumuruu danda'u kan danda'an otoo siyaasaa taate sa'aatii 24 dubbii borcaa oolan. Sun ammoo maaliif miliyoona 60 bilisa baasa jedhamee waan itti tole waan hojjetaniif waan itti tole waan dubbataniif inni tokko bitaa deeggara inni tokko mirga deeggara inni tokko duratti harkisa inni tokko duubatti harkisa inni tokko olu taala inni tokko ka olu taale san qabee gad harkisa inni tokko garaa keessatti dubbii nyaata inni tokko dubbii jara kana hundaatu bittanneessa. Sun amala siyaasaati. Kun ammoo dubbii dhiiga namaati. Lubbuun namaa kan baate tun akka kabajaan mana isheetti galtee awwaalamtu siniin jenne. Kana gochuu yommuu dadhabdan calluma jettanii maaliif warri jaarmaan of danda'aadhaa jettan of danda'a miti siniin hin jenne. Garuu dhugaa haltan siin jedhe. Maaf haallattaa softan. Warri jaarmaan of danda'aadhaa kan jettan of danda'aadhaa miti siin hin jenne. Ati garuu ammoo dhugaa halta siin jedhe jaarmaan yoo waan kana otoo abbaan eeyyamsiisin otoo abbaan xumursiisin otoo abbaadhaan walii galteen godhin yoo waan kana gootan dhugaa haltanii isin hin jedhe. Kanan irra deebi'eessitti maaru kana. Dhugaa dirree baasii dubbadhu. Dhugaan ilmoo waaqaati. Dhugaan hundaan injifatti. Garuu ammoo isin yoo waan kana gootan akka Oromootti yakkama akka taatan hin beeka. Yakkama akka taatan ittiin hubadha. Yakkama akka qabdan ittiin isin ilaala. Eenyutu otoo lubbuun jiru akka hin jirreetti nama laakka'ee waan kana gochuu danda'a. Hin agarrean. Hin agarrees hin dhageenyees. Eenyummaa abbaadhaa yoo dhoksitan abbaan eenyu jettanii geggeessuuf deemtan. Shaalloo gadaan mallee sii deebisee hin jiran. Rakkoo konnekshinii ta'uu danda'a. Uummanni keenya, uummanni Oromoo abbaan akka Oromootti sitti himate, abbaan akka Oromootti sitti kennate, abbaan akka Oromootti sitti iyyate hanga sadarkaa awwaalcha biyyaas ta'e bakka jirtan sanittis ta'e gochuu fi warra danda'uudha, gochuudhas dandeessan, gochuudhaaf illee qabdan. Maaliif ilaalcha namaan tuffatina? Kaayyoo namaan xiqqeessina. Miira biraatti fudhatina. Aadaa biraatiif alaamaa biraa yoo qabaattan akka haara aadaa Oromootiin alatti kan jiraatu yoo maddisiiftan baroota haaraa kana teknoolojii wajjin guddanne yoo kan jettan taate inni ammoo guddina dhuunfaa guyyaa keessa argame ta'uu danda'a. Akka aadaa Oromootti gattaa'amee ilaa fi ilaameen mariidhaan rakkoon jiru hundumtuu furama. Rakkoon jiru hundumtuu gattaa'amee walii galteedhaan wal mariidhaan wal dhaggeeffachuun yaada wal jijjiiruu walii qooduun rakkini furama. Rakkoon calluma jedhanii duubatti deebi'anii abbaatti dhagaa darbuun gatiin qabu. Abbaan kun ijoollee kanaa guddise siin hin jenne. Ammallee gargar baasii hubadhu. Taajuun mucayyoo tana ajjeeseeraa yakkamaadhaan siin hin jenne. Yakka akka ta'e atu akka murteessitu nan beeka. Kanan siin jedhe abbaan mucayyoo tana dhalche mucayyoon abbaa qabdii Isaa Adam Muhammad nama jedhamu biyya Yaman keessa jiraata. Maqaan isii kan duraa kan inni baaseef aamuun Isaa Adam Muhammad jedhamtee beekamti siin jedhe. Abbaan hin beekamne waan tureef gaafa sana waan dhoksitaniif otoo beekanuu namoonni beekan namoonni hedduun kan beekan jiru. Otoo beekanuu waan dhoksaniif dhoksaa sana ba'uu qaba. Beekamuu qaba. Waan godhamuu qabu ittuma himamee mariisifamee gorfamee cinaa dhaabbatanii jajjabeessanii godhan waan ta'eef isinitti as baase. Gochuu yommuu dadhabdan maalan godha? Maalan godha? Maal akka godhuu fedhu barbaaddan? Ati akkasii, ati akkasii, ati akkas jettu laal. Tanaan dura gaafa qabsoo Oromoo tana keessatti qabsaa'onni Oromoo yeroo akka tasaatti
qabsoo irratti otoo lolan kufan yookaan wareegaman namoonni ilaalcha siyaasaa Oromoo tana kutaa fi gandatti addaan fuudhan maddisiisanii ufumaaf kan godhu beektu warra akkasiittu waan inni akkas ta'eef ajjeesanii siin jedhu akkam ta'e waan maal ta'eef isa sana jechuun maal jechuudha gandaa fi ganda waliin rukutu qabsoo Oromoo tan addaan fuudhu isa san ammayyuu dubbii ilaalcha biraa qabdi ilaal calluma jechuun kun tuffachuun kun gandaaf ganda waliin rukutuudha waliin dha'uudha kan waliin dha'aa jiru isin warra dhaggeeffatee calliseedhaanaa isinitti iyyee miti an kanan isinitti iyye akka rakkinni sun furamuuf akka gadi taa'amee mariidhaan abbaan kun obsamee gorfamee jajjabeeffamee mucayyoon kabajaadhaan reefkiisii harka Oromootiin awwaalamtuuf sitti iyye malee waan biraatii miti an kan bira laal shaddoo ilmaa markanaa garte baradhu hubadhu ani nama oolaa qarshii tokko sirraa barbaaduu miti wanti maatiin kiyya qabu shanyii teessan guutuu waggaa 25 oliif kan jiraachisuu danda'udha waliin beeknu waan ta'eef akka barbaadde haasa'uu dandeessa naan rabsuu dandeessa galata qabda obboleessa waan taateef akka barbaadde naan jechuu dandeessa waan obboleessa kiyya taateef waan gaarummaa qabduuf waan yaadduuf ati jechuu dandeessa ana ammoo garuu umrii waggaa 25 shanyii teessa waan jiraachisuu danda'udha garuu arrammoo kan argitu kuno viillaa keessan jira viillaa keessan taa'ee sitti maa jira akkamirraa laalta maal jechuu barbaadda jijjiiruu dandeessa abbaadha dhoksu yoo barbaadde abbaarraa dhalattee beekuu dhabuu keeti tan si dhalte malee kan si dhalche yoo hin beekne taate abbaa nama dhalche murteessuu kanaaf dadhabda haadha si dhalte qofarraa beekta abbaa si dhalche yommuu sitti himuu dhaban yommuu abbaa kee sana wallaalte yommuu eenyummaa abbaa keetiin barre yommuu waan abbaan qabu hin beekne yommuu waan abbaan ofii ta'e madaalle eenyummaa abbaa keetii haquu ni dandeessa kunoo kanuma hin gootan taanaan godhuudha eenyummaa abbaatiin alatti godhuu dhabdanii taanaan ammoo jaarmaan ammallee yoo taate harka dhoksaatiin harkuma abbaan diina jedhu sanaan harkuma abbaan shiratu narra jira dhuun harkuma abbaan ukkaamsa narra jira jedhu sanaatu dhugaadha maqaan isaa Isaa Aadam Muhammad wanni dhokateef godhuu yoo dadhabdan maqaa abbaadhaa in awwaalina maqaa abbaadhaa ol baasaa kunoo lakkoofsi isinii maxxanetti bilbilaa gaafadhaa eeyyamsiisaa awwaalaa maqaa isaa sanuu irratti barreessaa fi qabrii sanaa viidiyoo waraabaa ergaa fi jajjabeessa kana gochuu yommuu dadhabde mana keessaa baatetti ol garagaltee yommuu fincooftu si duubaan ammoo kan biraattu sitti ol fincaa'aa jira haasaa isa ammayyaatiin sitti maa jiran isa ammayyaawaa ta'een haasaa Oromoo giddugala ammayyaa ta'een sitti haasaa jira isa duriitiyyuu miti isa dursanaa miti isa ammayyaa ta'een sitti maa jira kanuma godaa awwaalaa itti bilbilaatii dhaabbadhu sabrii maana siyaa kennu jedhaani kana gochuu yoo dadhabda warri nama ajjeese warri wanti nama rabsituuf waan gootu yeroo dhabde waan barbaadde haasa'uu dandeessa an maallaqa yoo na barbaachise haasaan asirraa sitti haasaaru kan dubbii dhugaa maqaa abbummaa kan isin awwaaltan kan isin akka waan nama malee dhalattee gootanii maqaa feesbuukaatii kennitan doofummaaf gadhummaa keessan sana dirree baase maqaa isin doofaa taataniif waan isin gadhee taatanii hilwaa quen jettanii maxxansitaniif anammoyyuu ammuun Isaa Aadam Muhammad biyya Yaman jiraata jedhe sittas fide madaallaaniif ati wal hin madaallu yoo siyaasa daldaluu barbaade nama Oromoo ni qabna jettu bahee faallaa deemee arrabsuu nan danda'a yaada kee kunoo gowwaan akka keetii kun dhufe koomentii naa guuta yuutuubii irraa dalagachuu nan danda'a yoo gowwaa taate kan akka kee kana gowwomsu akkasitti na barbaachisa agarte kun kan sitti maa jiru dubbii dhugaadhaa dubbii haqaa dubbii sirnaa dubbii lubbuuti gowwaa akka keetii gowwomsuun kan akka shaddoo ilma Ameerikaan argite gowwaa akkanaa kanaaf asumarratti deebisuun barbaachisaadha maaliif manni kun kiyya namni akireesse hin jiru namni akireesse hin jiru
ofiif kireeffadhe. Agreementii kaampaanii wajjin naa gooteen banne ofiif agreementii godhadhe banadhe. Baasuun nan dandeessu na dhoowwuu dandeessu waan barbaadeen haasaa abbaa barbaadeen galcha. Dhugaa jirtu ammoo nan hima hattummaa akka keessanii nan saaxila isin hattuu ta'uu ammoo dirreetti isiniif hima. Induutu kaa dhugaa uummanni Oromoo haa dhaga'u. Jaarmaan Oromoo jaarmaan yaa Oromoo jaarmaan yaa Oromoo jaarmaan abbaa itti bilbila abbaa eeyyamsiisa abbaa xumursiisa. Ani mee waanan amma shaddoo ilma Amar kana siif deebisa sii deebiseen jira. Waanan ati taate Oromoo tanarratti gaafii guddaan sii qaba koottuu dubbadhu asitti yoo dhiira taate seeni. Yoon dhugumaan dhiira taate koottuu galati yoo dhalaas taate koottuu seenati. Gantummaa fattummaa kee ammooyyuu sirna kee ati dadhabaa caccabaa siyaasa dhoqqeedhaan laaqamteen kanatti deemtuun ukkaamsaaf sirna ati shanyiif ganda mana citaa keessaan baane ati deemtu ammoo an akka Oromootti deeme sitti argisiisa sittan deebisa siif hima akkasii galutti asumaan iyyuu baradhuu bayi asumaan iyyuu waa hubadhuu bayi asumaan iyyuu akka waa sii galan godhe waan kalee abbaan kee gochaa ture arraatillee Oromoo irratti godhuudhaaf yommuu hiixattu namni sitti dhiisu hin jiru. Barri kun ammoo bara ijoollee daa'imni garaa kaadhaatti waa hunda addaan baafatee deebi'eedha. Waa hunda addaan baafatee dhalateedha. Waa hunda addaan baafatee argameedha. Gowwummaa kee yommuu rakkattu rakkoo furuu dhiistee rakkoo xaxuudhaaf yommuu hiixattu kana caalaa gowwaan sirra hin jiru. Gowwoonni akkasii yoo baay'atan nagaa biyyaatiif jaalala ummataatiif rakkoo furuuf walii galtee uumuuf rakkina uumame sana fixuuf balaa guddaadha ta'a malee nagaa guddaan ta'u. Rakkattoonni yommuu rakkatan rakkina isaanii yommuu fixuu dadhaban rakkina biraa kaasanii akka namni gosaa fi gosatti lubbuun hedduun aarsaa akka kaffaltu yookaan akka namoonni hedduun du'an akka wal nyaatan warreen taasisantu kanumaas jalaa boo'a. Abbaan yoo barbaade kafalachuu danda'a, yoo barbaade dhiisuu danda'a, yoo barbaade araarfamuu danda'a, yoo barbaade akka fedhe tolee dhiifama jechuu ni danda'a. Omaan beektu ati hoolummaa kee as jalaa wacin waan abbaan beeku hin beektu waan abbaan godhuu deemu hin beektu. Kana sitti maa jiru abbaan ishii dhalche isa kanaadha siin jedhan gowwaa kan abbaa isaadhaan beekne. Kan ishii dhalche Isaa Aadam Muhammad siin jedhe. Abbaa kanaan beekamtee awwaalamuu qabdi siin jedhe. Abbaan otoo jiruu nama biraatiin awwaalamuu qabdu siin jedhe. Abbaan haqa qabaa siin jedhe. Haqni abbaa dhokachuun qabuu siin jedhe. Abbaan ukkaamsinaa siin jedhe. Abbaa ukkaamsuun gaarii mitii jedhe. Abbaan akkan ukkaanfamne, abbaan akkan dhokanne, abbaa akka gad hin cabsine, abbaa akkan xinneessine, abbaa akkan daganne, abbaa akkan darbine, abbaa akkan tuffanne maaltu si macheesse? Dhiiraas si dhalchisiis. Akka kee kanallee dhiiga Oromoo facaasuuf yoo fiigee jiraates fiiguu dhabus dhiiruma si dhalche qubaan hin dhalanne. Namuma dhiirarraa dhalatte garuu dhiirarraa dhalatte sana beekuu dhabuu keettu waan abbaan ta'e si wallaalchisee gowwummaa kee as gubbaadhaa afaan meetira 38 jechoota ragaa badaas irratti ba'u hafarsite. Maa yokkada sitti hime maa si aarsa maa si guba maa si macheessa. Abbaadhaan beekamtee awwaalamuu qabdi mucayyoon tun. Abbaan isii dhalche Isaa Aadam Muhammad isa kanaan beekamtee awwaalamuu qabdi. Kanaan geggeeffamuu qabdi. Kanaan geggeessaa. Kanaan beekaa. Ittimaa amansiisaa. Kanaan awwaalaa akkanatti. Isaa Aadam Muhammadiin awwaalaa geggeessaa. Yoo guyyaa boruu osoo waan kana har'an godhin taate cal jettanii gootan ammooyyuu rakkoodha kun. Seenaaf isin gaafata. Dhufee humnaan waa tokko isin gochuu hin danda'u. An abbaan fedhe haa dhaga'u abbaan fedhe haa dhiisu kan himaa jiru bar. Nama waan qabne nama hiyyeessa nama miskiina numa tuffatu dhugaadha. In tuffatama. Tuffachuu qaballe. Maaliif waan hiyyeessa ta'eef? Waan beekumsa hin qabneef. Waan huccuu bareedduuf irraa hin qabneef. Waan dulloomee jiruuf
hin dhageenyu dubbii isaa. Homaa gochuu hin dandeenyu kanaadha. Inni kun sirrii miti. Oromoodhaaf qabsaa'e jettee Oromoof waa godha jettee namni Oromoodhumaaf uf yaamtu Oromoodhaaf namni dhaabbadhe jette isa Oromoon kana achi isa kamtu jira kan Oromootti iyyate kan Oromootti kenne kan Oromoo waammate kana achi isa kamtu jira. Oromoon kana achi kan barbaada kan fidda kam inni Oromoon biraa kan kanarraaf eenyummaan abbaa dhokatee hafuu hin danda'u. Jaalattus jibbitus namni kilwaa yookaan ammoon Isaa Aadam Muhammad nama jedhamu dhalche mucayyoon ta'isaati maqaa isaatiin awwaalamuu qabdi maqaa isaatiin beekamuu qabdi murtee inni kennachuu qaba murtee isaatiin alatti ammoo abbummaa irraan mulqina. Haqa abbaa kana eegaa. Haqa abbaa kana eegaa. Jarmaan namoonni gaarii keessa jiran namoota inni addattuu baasee galateeffatee jira abbammaan kubatti baasee jechuudha. Kanaafuu namoonni sunniin isoo beeku namoonni gaariin akkasii sun walitti qabamee abbaa kanaa eeyyamsiisee amansiisee ilaaf ilaamee rakkoo furee ishee tana geggeessuu qaban. Abbummaa yeroo haqxan abbummaa yeroo diddan abbummaa yeroo dhoksitan anaan maal godhi jettu. Ani akka Oromootti as baaseen sitti fide akka Oromootti sitti iyyaa jira akka Oromootti sitti hime ani gandaa miti gosaa miti kutaa miti an Oromoodha. Oromoodhaaf dubbadhe. Gosarraa sitti himaan jiru gandarraa sitti himaan jiru kutaarraa sitti himaan jiru Oromoorraa sitti himaa jira. Oromoodha jedhee Oromoodharraa sitti himaa jira. Rakkoo jirtu kan Oromoo jedhee sitti hime rakkini kun hunduu keenyaa waliin furachuu qabna jedhee sitti hime abbaan ishee dhalche isa kanaa dhadhee sitti hime nama Isaa Aadam Muhammad jedhamuudha. Wajjiin rakkoo kana furaa wajjiin rakkoo kana xumuraa isaa sabbarsiisaa amansiisaa reefka mucayyoo awwaalaa jedhe. Kanachuu yakkaa miti badii miti warra badii fi warra isheen sun akka duuteef gammadeef warra ammallee nama waliin fixu qofaaf gammachuudha malee. Kanaafu abbaa sana eeyyamsiiftanii guyyaa boruu osoo hin geggeessine arra waan kana gochuudha qabdan. Oromoon biyya jaarmaan taate Oromoonni biyyoota garagaraa yaa beektota yaa sheekota yaa namoonni hedduun waan kana godhaa seenaa gurraachan godhina sabrii imaanaa waliin dhabne siyaasa amansiisuu danda'uudha. Ana akka kootti itti mee dadhabe mee mucayyoo sana biyyatti naa galchaa jide kanuma sitti akka Oromoo tokkootti yoo kana naa lallabde naa lallabii. An Oromoo irratti dhiisedha. An Oromoo keessaa tokko an ilmoo gandaatii miti kutaatii miti kan Oromooti. Oromoo dheessitti mi kana achitti ammaal akka godhu feetan hin jiru. Kanaafuu Oromoon biyya jaarmaan guyyaa boruu reefkisii ni geggeeffamattee maxxansite waan kana ammoo arra sirreessi abbaan ishee dhalche Isaa Aadam Muhammad bilbilli isaa kunu as gubbaa isinii kaa'ee jira itti bilbilaa rakkoo kana hunda mariidhaan furaa xumuraa amansiisaa mucayyoo akka inni jedhe biyyatti naa galchaa jedhee dandeessan biyyatti galchaa fi yoo dadhabdan achitti awwaalaa aangoo olaanaa isintu harkaa qaba murtee ammoo abbaatu harkaa qaba an dhaamsaan isinitti fide hammanuma. Kun ta'uu ni ta'a kun ta'uu dhabnaan ammoo seenuma gurraacha ta'eefa wanti biraatis hin jiru. Daawutii ukkaamsaa fi sossobbii warri nooftanis keessaa dhaabbadhaa homaa gatii isiniin qabu. Rakkinarraa rakkina biraati hin hamuummatin. Oromoo biyya jaarmaan an kanuma sitti dhaammadha. Rakkoo kana otoo garasitti xumurtee gaariidha na fakkaata. Akka bilbiltee eeyyamsiistee waan kana raawwachuu dandeessu ammoo hin shakku yoo ufumaaf waan kana godhuun feene taate malee. Agarte an bu'aas keessaa qaba isintti fakkaatin. Bu'aan an ammoo qabu Oromoo tokkoof lallabuudha. Oromoodha waan inni jedheef an Oromoo ta'ee mul'adhe malee an bu'aa bakka kanaa barbaadan dhufne. Bu'aa barbaada yoo na barbaachise deem waan anan dalage sitti maa dhaqi ilaali. Waan anan dalagu deem an Chaayinaa lan dalaga maal goota biizinasa yoo na barbaachise kun Chaayinaa lan dalaga nama Chaayinaa dalaguudha. Chaayinaa la sarratti dalaga Facebook irratti hin dalagu birrii nama barbaadu jedhu an birrii sin barbaanne in abjannillee abjuu sanis hin qabu.
torban tokkoof jirraa bar nama Oromoo jedhee sitti iyyate eessatti dhageesse dhiiga jige tokko irratti otoo isin taatee turtee gosa keessa yaamattanii gosaaf gosa waliin dhooftan ganda yaamattanii gandaaf ganda iyyuu rukuttaa geggeessitan dhiigaan baafnattanii balaa buuftan inni kun karaa nagaatti yaa Oromootiyya anis keetii ilmoon sunis teessanii du'aa sanis isintu qaba anilleen harka keessan jira ishee sanas biyyatti naa deebisaa na gargaaraa siin jedhe nagaa kanaa olii kamtu jira doofummaan kee ammoo kanaadha as jala deemtee waan biraa kan odeessitu namni kanaa olii kan kana darbe kamtu jira otoo mataa keessan taate warri har'a kan arrabsoo as jala fiidan kun turte gandaa fi ganda waliin dhooftan gosatti iyyitan yoo gosa yaamattaniyyuu ijoollee gosa yaamattu Oromoo dhiistaniituusi nan beeka warri akkana dheeratu gosa tanii wacanii iyyitan turtan sila namni akkanaa eessatti argama Oromoo jedhee si waamate Oromootti kennate Oromoo yoo dhaga'uu dide yoo tuffate ammaaliin godhuu danda'a Oromoo siin gayyaa Oromoo anumaa gochuu hin danda'u qooda kana baachuu kan qabu Oromoodha malee anaa miti anammoo waan godhuu danda'u godhee jira homaa gochuu hin dandeenye arralleen kunoo kanuma lallabe kalees kanuma lallabe gaafa jalqabus kanuma lallabe waan biraa wanni lallabe hin jiru nagaa buusuu kana olii kamtu jira kan barbaaddan kana achi kamtafi guyyaa boruudha reefkisiidha ni geggeeffamaa ni awwaalamaa dhamee murteeffame abbaa wanni amansiifame wanni deebi'eef hin jiru nagarre dhageenye ani quban qabuu jedhe abbaan ana maal godhi jette kana ni meen seenaa gurraacha jaarmaan galmeessite jechuudhaaf deeman baraaf guyyaaf ji'a wajji innumti kun ta'uu dhabnaan abbaa kana eeyyamsiisuu dadhabnaan rakkoo kana fixuu dadhabnaan nagaa buusuu dadhabnaan wal marii dadhabnaan ilaa filaamee rakkina furuu dadhabnaan innumti itti gaafatamu Oromoo inni itti iyyate sanaadha malee kan biraatii miti kan biraatii miti abbaa awwaaltanii duwwaasiitti awwaaluuf eenyuun awwaaluu feetan eenyu jettanii intala eenyu jettanii awwaaluu barbaaddan itti laalladhu jaarmaan assalamu alaykum wa